Hashamaar kafuune kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota maatii Muhaa Niwsii akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onnee irraa madde bakkuma jirtanitti isinaa qaqqabu jennaa. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota maatii Muhaa Niwsii namoonni YouTube chaanaalii keenya Muhaa Niwsiif haarawaa taatan Muhaa Niwsii subscribe gochuudhaan maatii nuuf taasisaniin jecha ammoo kanneen subscribe gootanii maatii keenya taatanii jirtan viidiyoo keenya like fi share gochuudhaan yaada keessan komentii nuuf godhaa. Qophii keenya ammaaf qabannee isinitti himuudhaan hagadhuma sagantaatti si waliin kan turu ana Muhaa Oromooti. Hagadumaatti nu waliin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuu sin dagatinaadha. Jaarmiyaan Aboobo gabrummaa Oromoo irratti dagaggeeffatee hundeedhaan buqqisuudhaaf uummata Oromoo bilisummaa gonfachiisuuf qabsoo ijibbaataa gaggeessaa jiru keessatti kaadhimamtoota waraanaa haaraa fudhatee leenjii waraanaa fi siyaasaa kennuufiin eebbisiisee dirqamaaf bobbaasuu itti fufee jiraachuusaa kan beeksise. Haala kanaanis gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii kibba baha Oromiyaa keessa sossoo'u galmaa fi akeeka ganamaatti xumura gochuudhaaf qeerroodhaa fi qarree gabrummaa jibbuudhaan manaa bahan hedduu ofitti simachuudhaan leenjii walitti fufinsaan kennaa fi ture xumursiisuudhaan eebbisiisee jiraachuu beeksisee jira. Kaadhimamtoota haaraa kanaafis barruun siyaasaa naamusaa kan waraana bilisummaa Oromoo WBO qajeelfamoota sagantaa siyaasaa seenaa Oromoo fi haala mootummaa Itoophiyaa irratti ammoo barnoonni gaffagoon yoo kennamu ga'umsa qaamaa fi tooftaa waraanaa irratti shaakalliin dirree kennameefii jira. Eebba WBO marsaa faana gootootaa gaggeeffame kanarratti kan argaman ajajaa WBO zoonii kibba baha Oromiyaa Jaarsabaaf kaadhimamtootaan bageessan jechuudhaan ammoo dhiibbaa uummanni Oromoo murna biltsiginnaatiin keessa gale kana keessa ammoo waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n yoo jabaate qofa jedhan kan keessaa bahu. Kanaafis isin warreen waraana bilisummaa Oromoo WBO taatanii bahaa jirtan naamusa qabsaa bilisummaan gonfatamtanii diina keessanitti ammoo ibidda ta'uudhaan xurree bilisummaa babal'isuudhaafis of kenniinsa jabaan akka hojjettan jedhanii dhaamanii fi jiru. Yeroon kun yeroo uummanni keenya bakka cufaa akka baalaatti harcaa jiru waan ta'eef ammoo yeroon itti tokkummaadhaan jabaannee qabsoo finiinsinuus ta'u ammoo waan nu akeekuuf jecha uummanni keenya golee mara irraa WBO cinaa dhaabbachuudhaan gabrummaatti goolaba gochuudhaafis haa kaanu jechuudhaan ergaa dabarsanii jiru. Kaadhimamtoonni waraanaa haarofni ammoo leenjii xumuranis agarsiisa waraanaa guyyaa eebbaa irratti ammoo bakka miseensonnii fi qondaaltonni waraanaa olaanoon argamanitti agarsiisuun erboo erga seenanii booda dirqama dhaabni kenneef fudhatanii bobbahuun isaaniitis baramee jira. WBO'n zoonii kibba baha Oromiyaadhaa ammoo kanaan duras lolaa turuusaa kan beeksise ammaan tana ammoo humna isaa haaraa leenjii loltummaa fi siyaasa laachaa fi ture eebbisiisuudhaanis bobbaasee jiraachuus beeksisee jira. WBO'n humnoota isaa yeroo garagaraatti jiddu galeessa Oromiyaa lixaa akkasuma ammaan tana haga kibba baha Oromiyaattis eebbisuu itti fufee bobbaasaa jiraachuu kan beeksise. Lola ammaan tana gaggeessaa jiruunis humnoota mootummaatii waliin kokkee wal qabaa jiraachuu isaatis beeksisee jira. Humna isaa guddoos kumootamaan lakkaa'aman ammoo Oromiyaa gama giddu galeessaatti geessaa jiraachuunis himamee jira. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad abbootiin qabeenya Itoophiyaa hidhattoota bakkeewwan biyyattii garagaraatti argaman maallaqaan deeggaraa jiran jechuun himatan. Muummee Abiyyi kafaltoota gibiraa amanamoo waliin marii torbaan dura gaafa Jimmataa taasisan irratti ammoo kana kan dubbatan.
Mariin kun sanbata darbe ammoo miidiyaalee mootummaa irratti kan darbe yoo ta'u, abbootiin qabeenyaa hidhattootaan qarshii tumsuu akka dhaabaniif gaafatanii jiru. Hidhattoonni deeggarsa abbootii qabeenyaa irraa argatanii maallaqaa fi qarshii olaanaa argataa jiru jechuunis muummee Abiyyi Ahmad dubbatanii jiru. Namoonni bakkee garaagaraatti qabsaa'an hanga manneen 10 maqaa abbaa isaanii fi akkasuma obboleessa isaaniitiin qabu kan jedhan gammoojjii keessatti qabsaa kan jedhaman baay'een abbootii qabeenyaadha. Yoo achi taa'anii daldaluu danda'an gara nagaa maaliif hin dhufne jechuudhaan ammoo Abiyyi kan dubbatan. Yoo nagaan jiraate daldalli hin jiru jechuudhaanis ammoo Abiyyi dubbii kana qaqqabuun jabeessan dubbatanii jiru. Himannaa abbootii qabeenya irratti dhiyeessan yoo ibsanis dhihoo waanuma mudate jedhan akka fakkeenyaatti kan kaasan Abiyyi baankii tokkotti qabannerraa ammoo birrii guddaadha kan socho'u jedhanii jiru. Abiyyi Mariyaala Bitooteessa gaafa 13 bara 2016 akka Itoophiyaatti taasifamee fi sa'aatii takkaa fi daqiiqaa 20 dheeratu kanarratti abbootiin qabeenyaa hidhattoota gargaaraa jiru jechuudhaanis Abiyyi Ahmad qeeqanii jiru. Abbootiin qabeenyaa beekuun guddachuu waan itti fakkaatuuf ammoo asii fi achitti illee mul'atu. Asitti ammoo nuun kabajamoo jechuudhaan kan dubbatan, achitti isaaniin goota jedhanii ammoo warra bosona faarsu kan muummee Abiyyi. Namoonni gowwoomfamaa biyya jeequu dargaggoonnis ammoo ni dhama'u jechuudhaan dubbatanii jiru. Gama kaaniin ammoo waa'ee abbootii qabeenyaa biyyaa bahaa jiranis dubbatanii jiru muummee Abiyyi Ahmad. Ragaan tokko namoonni wayii badanii deemu abaluu maaliif bade wama gara biyyaatti ammoo haa deebu yoo jedhan deebuus hin barbaadu. Dabarsi maallaqaa dalagee ni beekama jedhame waan yaaduufis ammoo hin barbaadu jechuudhaan dubbatan. Dabaluudhaanis ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad ammoo wayitii dhaadatan wanti isiniif mirkaneessuu barbaannu ammaan booda mootummaa Itoophiyaa shiftummaa yookaan fincilaan kuffisuu miti, sochoosuunis hin danda'amu jechuun abbootii qabeenyaatti dhaadatanii jiru. Bulchaan Itoophiyaa hidhattoota kana maqaas ammoo hin dhoofne haa ta'u malee naannoo Amaaraa keessumaa Gondaritti kanaan dura namoota butanii qarshiin gaafatuunis ture jira. Ammoo gama biraatiin ammoo manneen piyaasaa diigamaa jiran gubbattis waa dubbatanii jiru. Tibba kana manneen jireenyaa fi daldalaa magaalaa Finfinnee keessumaa piyaasaa fi naannoo ishee keessatti ammoo argaman diigamaa jiru. Dhimma kana miidiyaa hawaasummaa gubbatti ammoo kan deeggaranii kan mormanii yaada isaaniitis ibsanii jiru. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad marii abbootii qabeenyaa irratti ammoo taasisaniin dhimma kana kaasanii jiru. Finfinnee keessa rakkoon guddaa fi hiyyummaan wirtuudha yookaan ammoo giddugala magaalaa jira kan jedhan. Markaattoo, piyaasaa ammoo akkasuma Meeksikoo bakkeewwan jedhaman rakkoon guddaan achi jira kan jedhan muummee Abiyyi. Rakkoon ijoo ija jabaannee ammoo yoo diinagdee waggoota 5 keessatti magaalaan maal akka ta'u ammoo ni ilaaltu jedhanii jiru. Dabaluunis adeemsa kana keessatti sadarkaa nama dhuunfaadhaan dhaabbileen dallaan ammoo keenya tuqame jedhan jiraachuu danda'u jedhan. Namoota dhuunfaa qofa otoo hin taane aangawoonni mootummaa fi dhaabbileenis komii akka qaban ibsanii jiru. Abiyyi kunis ta'u mootummaan isaanii manneen jigsuus akka itti fufus dubbatanii jiru. Iyyi baay'eedha kan jaan Abiyyi Ahmad. Ciniinnanni ammoo garaa jabaanne yoo jigsine males biyyi hin ijaaramu. Waggaa keessaa jijjiirama Finfinneetis ni ilaalla jedhan. Abbootiin qabeenyaa hamii keessaa bahanii ammoo obsaanis akka eeganis dhaamanii jiru. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad dubbii dubbatan kanaan ammoo abbootiin qabeenyaa hidhattoota maallaqaan deeggarus dhaabaa jechuudhaan ammoo gaafatanii jiru. Hidhattoonni maallaqa gurguddaa biyyatti sochoosaa jiran birriin gurguddaan ammoo baafamuudhaan kaashiinis harka isaanii galee lafattis awwaalamee jira. Kuni ammoo sababbii qaala'insa maallaqaatii fi maallaqni baankii irraa akka dhabamuufis ammoo sababbii guddaas ta'aa jira jechuun ministeerri muummee Abiyyi Ahmad abbootii qabeenyaatti dubbatanii jiru.